Tunin raadiyoo vii'oo'ee sagantaa afaan Oromooti dhiyaadha. Raadiyoo vii'oo'ee sagantaa afaan Oromoo wixataa jimaataatti galgal sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetira baandii 22-25-31 fi vii'oo'ee 24 naayil sa'aatirraa sanii dabarsuu jiru yaayyuu jalqabne. Kibxaatuun kololeessi 2020 keessa jirra. Ansoraa Lakeeti. Waan arqabnu oduun jalqabna namoonni nutti achi waan fiddachaan. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aa kunoo. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp biyyi isaanii eega Sudaan namoota daafoo shororkeessummaatiin miidhamaniif maatii isaaniitiif firpha maallaqa miliyoona 100 baasuudhaaf waliigalte hojiirra oolchitee booda tarree maqaa shororkeessummaa keessaa kan ishee baastu ta'uu dubbatan. Gabaasaa Biriyaan Paaden tujubeetu dhiyeessa. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp kaleessa fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreessuudhaan oduu gaarii jechuudhaan mootummaan Sudaan haaraan fooyya'ina gaarii argamsiisee lammiiwwan Ameerikaa $100 miliyoona 300 miliyoonaarraa haqaa jedhaniiru. Dhumarrattis haqi lammiiwwan Ameerikaaf Sudaaniif immoo tarkaanfii guddaadha jedhan. Tarkaanfiin kun Sudaan dinagdee biyya ishee guddisuuf kan dandeessisu liqaa sadarkaa addunyaaf deeggarsa deebitee akka argattullee ni gargaara. Itti dabaluudhaan bulchiinsi Tiraamp biyyoonni Arabaa Israa'eliif beekannaa akka kennan waan barbaaduuf Sudaan Israa'el waliin hariiroo dippiloomaasummaa akka tolfattu daandii saaquu danda'a. Bulchiinsichi waliigalteewwan akkasii tokkummaa Emireetota Sudaan keessummaa keessummeessan Salveeniyaa keessaan miidhamaniif dhaabbatan waliigalteen Sudaaniif tarkaanfiin manni maree bakka bu'oota biyyattiin mirga hin himatamneef qabdu mulqamee ture bakkatti deebisu maatiin sun hirpha ofii isaanii akka hin arganne dandeettii isaan qaban balaarra buusuu malaa jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Haalli itti Ameerikaan dhimma vaayirasii koronaa qabattee jirtu duula filannoo biyyattii keessatti geggeessamaa jiru irratti iddoo ijoo kan qabatee jiru yoo ta'u filannoo sadaasa sadii geggeessamaa jiru keessatti illee akka durii addaddummaa ilaalcha siyaasaatu hin taane ejjennoon dhimma kanarratti jiru murteessaa akka ta'uuf deemu dubbatamee jira. Gabaasaa Riichaard Giriiniif Meegan Daazoor ergan soraatu dhiyeessa. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yooyyuu dhiyootana maanguddoota Filooriidaatiin walitti dhufelleetti barii koronaatti mo'annu yaayyuu ga'ee jedheetiin irdeebi ammallee dubbate. Qorsi dhiba kanaallee harkaan gaachuu jirraa jedhe. Ergaan maanguddoota Ameerikaatii qabu abdii fi ufitti hirkachuu. Dadhabbiin teessan lafatti hin banne. If abdii gamaa mul'ata itti dhiyaachuu jirraa jedhe. Namni Tiraamp waliin dorgomu Joo Baayiden ammoo Tiraamp balaa vaayirasii koronaa kan Ameerikaatti addachaa deemuu jiru kana akka waan laaftuutti ilaaluu jiraa jedha. Turn the corner. My Lord. It's not disappearing. In fact, it's on the rise again. Raati jijjiirra waaqi. Bitta isuma akkum jedhan kaan akka raallee caala dabalaa deemuu jiraa jedha yoo waan vaayirasii koronaa dubbatu. Ameerikaatti nama 200,000 humni akka gabayaa walaabaa fa'a. Dhimmi baqataa tura baasuu kan as Yuunaayitid Isteetsi keessatti argamu Yuunivarsiitii Joons Hopkins irraa ragaalee walitti qabaman akka agarsiisanitti biyya Ameerikaa gama kibbaatti argamtu Arjentiinaan Yuunaayitid Isteetsi kan namoota vaayirasii COVID-19 qabaman miliyoona 8.2 qabdu, Hindii kan miliyoona 7.5 qabdu, Biraazil kan miliyoona 5.2 qabduu fi Raashiyaa kan miliyoona 1.4 qabdu taante sadarkaa 5ffaa irratti argamte. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti baatiilee 3 dabran keessatti namoonni 100,000 ol ta'an dhibee busaatiin qabamuu isaanii Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa naannoo sana beeksisee jira. Inistituutichi akka jedhutti baatiilee 3 dabran keessatti namoota 100,027 ta'antu dhibee busaatiin qabame. Arrarraa jalqabee ka biyyattii keessatti yaadatamu torban dhibee busaa ilaalchisee duulli waa'ee dhukkubicha uummata hubachiisu akka geggeessamu biiroon fayyaa naannoo Amaaraa hubachiisee jira. Inistituutii Fayyaa Hawaasaa naannoo Amaaraatti qindeessituun dhimma dhibee busaa baay'ee dabale ka jedhan yoo ta'u keessumaa naannoo Amaaraa
Ittaanaa Komishinarri Poolisii Federaalaa kun namoota kanarratti ragaan namaaf galmee walitti qabamuusaa dubbatanii jiru. Akka naannootti ijaaramuu gaaffii uummataati kanneen jiran qaamni hawaasa walaayittaa immoo gaaffiin kun akka deebii argatu sochiin godhame sirriidhaa amantaa jedhu qaban. Obbo Dagaatoo Kumbee dabalatee hoogganoonni godinaa walaayittaa amma hidhaa jiran yaada tarkaanfachiisaniif deemsa isaanii kanneen deeggaran keessaa tokko waldaa hayyoota walaayittaa yoo ta'u hoogganoonni godinichaa amma mana hidhaa jiran akka hiikaman gaafatee jira. Akka naannootti ijaaramuun gaaffii uummataa ta'uu ka dubbatan jaarmayicharraa namni akka maqaan isaanii ifatti hin himamne gaafatan tokko deemsicha keessa dogoggorri hin jiru. Inumaa deemsichi kan ittiin ilaalamuu qabu heera biyyattiitiin qofa ta'uu qaba jechuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Keenyaatti vaayirasiin koronaa ammallee marroo lammeessootiif dabalaa deemuu jira. Biyyittii tunini karaa dhib kanaan to'atan laaffiftetti namaaf geejjiballee walitti gaddalakkifte. Akka ministeerri fayyaa keenyaa Sanbata Dabre jedhetti dhiyootaan nam 600 irratti vaayirasii koronaa argan biyyittii gara jajjabaa deemuu jirti jedha. Muhammad Yuusufitti Naayiroobii nu ergeetu jubee nutti. Xumura baatee adoolessaarra ture gaazexeessaan lammii Keeniyaa Waanjoo Hiigitaahee bakka namoonni wal ga'anitti argamuudhaan kan inni hiriyaasaa tokko haammate. Dhugumatti ana qofaan turre gareedhaan kan nuti dhukkubsanne hiriyoota hawaasummaa turre nama tokkotu bakka wal geenyee turreetti dhufee nu haammate. Namni sunis bakka hojii isaatti qorannaa akka geggeessate nutti hime maal akka ta'e nuti hin beeknu jedhe. Gitaaheen dhukkubsatee hospitaala seenuudhaan hafuura baafachuu akka isa gargaaruuf jecha oksijiinii irra kaa'an. Gaazexeessaan kun akka jedhutti weerarri vaayirasii koronaa mudatee baatilee hedduu booda uummanni of eeggannoo eegumsa fayyaa kenname irraanfate jedhe. Namoonni of eeggannoo godhan gad xiqqeessan. Nama gaddisiisa. Akkan yaadutti kun kan ta'e namoonni of eeggannoo godhan kan dagataniif namni dhukkubsate eenyuun akka ta'e waan hin beekneefi nama dhukkubichaan qabame eenyu akka ta'e hin beeknuu jedhu. Garuu namoonni xiqqoon kanneen nama dhukkubsate maatii yookaan fira yookaan immoo waa'ila hojii qaban of eeggannoo ni godhatu jedhe. Aangawoonni eegumsa fayyaa biyyattiin erga namoonni 100 lakkaa'aman haaraa torbanneen dhiyoo as qabamanii uggurri tamsa'ina vaayirasii koronaa gad xiqqeessuuf kaa'amee ture laaffatee booda akeekkachiisa kennanii jiru. Ministiriin eegumsa fayyaa Muttaayii Kaagwee akka jedhanitti biyyattiin dilbata darbe nama vaayirasichaan haaraa qabame 685 namoonni 7 du'uu galmeessitee jirti. Aangawoonni eegumsa fayyaas yaadda'aniiru jedhu. There is no doubt that we are witnessing what our modeling team this morning were calling. Har'a ganama gareen qorannaa keenyaa daariqa yookaan infekshinii haaraa jedhee ennaanni beeksisu argaa jiraachuun keenya shakkiin qabu. Gara weerara marsaa lammataatti deemaa jirra. Vaayirasiin kun manneen hidhaaf waaltaalee konyaalee adda addaa keessatti hammaataa adeemuu arguun keenya waan shakkisiisu miti jedhan. Baatilee dhiyoo Keeniyaan uggura sa'aa gara halkan keessaa sa'a 5tti butuudhaan manneen dhugaatiif manneen sirbaa akka banaman eeyyamtee jirti. Torban darbe immoo manneen barnootaa hangi tokko deebisanii banamanii turan. Oomu Wanzaalaa Yuunivarsiitii Naayiroobiitti Piroofeesara qorannaa vaayirasiif ittisa dhukkubootaati. Qorannaa isaanii kan maaliif biyyattiin weerara lammataatti adeemtii jedhu dhiyeessaniiru. It could be a reflection of two things. There was a period of time we didn't have the testing commodities. Qe'ee waan lamaa ta'uu danda'a. Yeroo nuti meeshaa ittiin qorannaa geggeessan hin qabaannetu ture. Kanaaf namoonni lakkoofsa namoota vaayirasii kanaan qabamanii xiqqoo ta'uu argaa akka turan. Torbanneen lamaan darban garuu meeshaalee kana waan arganneef namoota itti dabalaaf qorannaa geggeessine. Lakkoofsi kun dabaluun qorannaan itti dabalaa geggeeffamuu waan jalqabeefi. Garuu immoo ragaa jiru gadi fageenyaan ennaa ilaallu COVID-19 dabalaa adeemuusaa argina. Kunyaa mara keessatti akkasuma argaa jirra jedhan. Vaayirasii koronaatti duuluu ilaalchisee mootummaaf gorsa kan kennan Anzaalaan akka jedhanitti biyyatti deebisanii uggura sochii irra kaa'uun ulfaataa ta'uu danda'a garuu bakka ugguramuu malan irratti fuulleffachuun tarii furmaata ta'a jedhan. Mootummaa biyyattiirra uggura sochii kaa'urra bakkawwan addaa ilaaluu wayya. Keellaawwan adda ta'an ilaalaa jirra. Bakka vaayirasiin kun itti hammaate. Tarii qiyyaafate keenya achi ta'uu mala. Sana booda daariqa yookaan infekshinii sana
naannoo sana keessaa akka hin tamsaane ittisuuf maal gochuu qabna ka jedhuuf jedhan. Erga baatii sadaasaa qabee Keeniyaa keessaa namoonni 44,800 vaayirasii koronaan yoo qabaman 832 immoo du'aniiru. Pireezidaantiin Keenyaa Uhuruu Kinyaataa jedhatti mootummaan isaa tajaajila mootummaa kennu haga duriillee caalu wayyeessuuf itti jira. Kana keessa hojii uumuu fi teekinooloojii jabeessuufaatti keessa jira. Galma daawwitti Naayiroobii erge. Keeniyaan tajaajila mootummaa biyyattiitiin uummataaf kennamu fooyyeffataa jirti. Dhuma torbee kana pireezidaantiin biyyattii Uhuruu Keeniyaataa piroojeektiiwwan dargaggoota biyyattiitiin tajaajila mootummaa fooyyessuuf hojjetamaa jiran damee waajjira qabeenya bineensa bosonaa Keeniyaa kakutaa bulchiinsa taayitaa beetaa jirutti argamuun ilaalanii jiru. Dubbii yeroo kana dubbataniinis Keeniyaataan mootummaan akkas tajaajila kennu ammayyeessuun dargaggootaaf carraa hojii banuuf illee gaariidha jedhan. Dargaggoonni biyya jaallatan diinagdee biyya ammayyeessuu keessatti hirmaachuun guddina biyyaaf gaarii ta'uu eeranii ammas ogeeyyiin biyyattii maappii yookaan kaartaa qabeenya albuuda Keeniyaan qabdu agarsiisu qopheessaa jiraachuu ifoomsanii jiru. When it comes to mapping for the first time in our region the resources that exist. Akkas jedhu Keeniyaataan maappiin naannoo keenyaa ka jalqabaa ka qabeenya uumamaa qabnu agarsiisu qopheessuu laalchisee yoo mootummaan waan kana qindeessuuf jedhatti kubbaaniyyaan biyya ormaa an maqaa dha'uu hin feene takka hojii kanaaf shiilingii biiliyoona 30 yookaan immoo doolaara miiliyoona 2.7 ga'uu gaafate. Sanuu odeeffannoon biyya keenya harka biyya ormaatti kuufame. Odeeffannoo sana yeroo kam isa kamis akka argannu irratti aboo godhatanii ture kan qarshii agasii gaafatamne. Har'a garuu baasii 10 kana osoo hin baasin maappiin qabeenya albuuda biyya keenya keessa jiru agarsiisu amma ogeeyyii Keeniyaan qophaa'ee jira. Yoo wanti kun xumuramus qabeenyi dachee Keeniyaa keessa jiru bishaan, warqee, sibiilli gati jabeessi kamuu odeeffannoon isaanii harka seena. Odeeffannoo sanas uummata keenya miiliyoona 50 bifa akkamiitiin fayyadamoo goona kan jedhu ammoo irratti karoorfanna. Egaa hojiin kun martuu dargaggoota kanaan hojjetamee jedhu Keeniyaataa yeroo dubbatan. And this is what will give us the opportunity to be able to develop that. Pireezidaantii Keeniyaataan hojiin maappii kana qopheessuus bara dhufu kan akka xumuramus dabalanii ibsanii jiru. Itti aananii kan isaan dubbatan waa'ee lakkoofsa dhuunfaa mootummaan Keeniyaa lammiilee biyyattiitiif qopheessaa jirudha. Lakkoofsi mootummaa biyyattiitiin kennamu kan hundumaa nambaa jedhamu mootummaa Keeniyaa fi ogeeyyii biyyattiitiin kan gaggeeffamudha jedhan Keeniyaataan. Lakkoofsa dhuunfaa lammii hundaaf akkasitti qopheessuun waan diinagdeen Keeniyaa gara ammayyummaatti saffisaan seenaa jiruuf ta'us Keeniyaataan dabalanii himanii namoonni siyaasaa fi qaamoleen kaan garuu odeeffannoo kana lammiilee biyya alagaatti walitti qabaa jira kan jedhamee odeeffamaa jiru haalanii jiru. Lakkoofsi dhuunfaa kun yoo hojjetu bakka tokkotti argachuu kan dandeessisu ta'uu kana keessas waan tajaajila kanaaf barbaachisan keessatti hirmaachuun dargaggoonni carraa hojii fi teeknooloojii wal baruu hedduu akka argatanidha Keeniyaataan kan eeran. Keeniyaan bara 2020 duula lakkoofsa uummataa kan gaggeessitee turte yoo ta'u hojii lakkoofsa uummata biyyattii kanaaf kan hojiirra oolanii turan meeshaaleen hedduun biyyuma keessatti kan oomishaman ta'uu ministeerri infoormeeshinii fi teeknooloojii biyyattii alas beeksisuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii. Biyya afaan Oromoo meetirbaandii fi naayil saatirraa caqasuu jirtan. Gama kanaan immoo qophii ammaan tana isinitti himuu jirtana. Halkan sa'aatii 4 irraallee raadiyoonii Ahaduu FM 94.3 irratti hir'isanii deebi'anii achirraallee caqasuu dandeettan. Sagantaa yookaan piroojeektiin gabataa laager jedhaniin haroolee biyyi keessa jiran akka wanciifaa jajjabeessanii misoomsuuf karoorii ba'e. Tunan immoo keessumattuu warra naannoo haroo wancii jiru akka tokko gammachuu tokko tanaa jedhanii immoo akka lafteen irraan hin buqqifnee jedhanii shakkii qabanii jedha. Nakor Malkaa oduu achiin ergeen. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa fi Shawaa Kibba Lixaa gidduutti argama. Bishaan miidhagaa bifa cuquliisaa uffatee gaarreewwan gidduu ciisuu fi naannoon isaa magariisa ta'e kun haroo wanciiti. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ji'oota muraasa dura haroo naannoo Amaaraa keessatti argamu Gorgoraa jedhamuu fi naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaatti kan argamu haroo Kooyishaa wajjin haroon wancii karoora gabataa laagar yookaan gabataan biyyaaf jedhamuun akka misoomu yeroo ibsan akkas jedhanii turan. እጅግ ማራኪ የሆነ ወንጪን baay'ee kan nama hawwatu ga'umsa kennaa fi aartii kan mul'isu gaara magariisa bishaan qabu hojii amma tokko hojjechuudhaan Finfinnee irraa fageenya baay'ee dhiyoo ta'e irratti kan argamu waan ta'eef namootni hedduu sanbataaf dilbata dhaqanii bakka itti bashannanuu danda'an hawaasni naannoo carraa hojii argachuu fi hojii uumuutiin jireenya isaa akka fooyyeffatu kan carraa kennuu danda'u jedhan. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmed kaleessa mana maree bakka bu'oota uummataatti argamanii gaaffilee miseensota mana maree irraa ka'eef yeroo deebii kennanitti haroo wanciin wal qabatee waan jedhan qabu. ወንጪ እዚህ ጋር ነው
ወጪና ደንዲ የሚባሉ ወንጪን ኩኖስመት አርገማ ወንጪፍ ደንዲ ሃሮወን ጀደመንቱ ጅሩ ጅዱ ኢሳኒ ፈገኘ ኪሎሜትር 21ቱ ጅራ መያዳጋ ወንጪፍ ደንዲ ጅዱቲ ኦሶ ትራኪ ፊግቻ ጀንዴ ማራቶኒ ወለካቲን ኪሎሜትር 21 ማራቶኒ ጉቱማ ኢሳሞ አቃዴ ቢታ ጀቹዳ ኢትዮጵያን ብየ ፊግቻ ዋንታቴፍ ብየ አዱኛ ሰከምቱ ገረነ ዱፌን ፊግኔ ጀደን መጋላ አምቦራ ኪሎሜትር 27 በረቲ ካን አርገሙ ሃሮ ወንጪ የሮ ኒሚሶ መጀደሜ ሚረ ኢtti dhagaami gaafannee turre jiraattota naannawa haroo wancii tokko maqaan koo beellamoo zallaqaan ani umriin koo nama waggaa 70 doktora biyyi dhufanii biyya kana ilaalanii biyya kana misoomsa jechuudhaaf baay'ee biyyi kun itti gabeeti jaalateeti jaalala guddaadhaan taqabbalee jira. Dassaaleen Galataan jedhama turjumaana ikooturizimii miseensaa jechuudha baay'ee gammanne. Yeroo abbootiin keenya na dhageenyu abbootiin keenya nuti sumurii keenya kanaan qaqqabneerra moocii nan boowalisoo moocii wancii kun haamisoomu mangistuu lamaaran fakkeenyaaf na dhageenyu bakkeensaa bakka gaattiraa ciciisa bakka jedhamu sana hoteela ofiisaatii dhufee bulee nan hojjedha jedhee deemee nuun abbootiin keenya jechuudha nutis ijoollummaan qaqqabneerra baruma baraan dubbatama barum baraanii si'a baay'ee pirojektiin kun jalqabamee qayyafamee achumaan hafaa ture kana dhuguma taanaan nuti umurii keenya kanaan kana harginee misoomni kun galma taataanaan baay'ee gammanna. Fayyaa lammaan jedhama haroo wancii misoomuu isaarratti baay'ee itti gammanne Dr. Abiy Ahmed biyya kana dhufanii biyya keenya kana ilaalanii jechaadha biyya miidhagaa kana sirriitti itti gammanne asirratti pirojektiin kun hojjetamuudhaaf itti gammanneerra. Masfin Maasuun jedhama. Pirojektiin kun hin dhufa yaanennaa oduudhaan nageenyu gammachuun nutti dhagahame. Garuu nuti har'a miti kan gammachuun kan nutti dhagahame. Mootummoota darban keessaa mootummoota hedduu dhufee mootummaa wayyaanee bicheetu biyya kana hin qaqqabne. Karoorri misoomaa haroo wancii kun mootummoota kanaan dura Itoophiyaa geggeessaa turan irraa kan dhiyaataa turee fi akka misoomu dubbatamaa ture jedhan. Kanaan wal qabatees shakkii qabnaa jechuun dubbatu. Mootummoonni hedduun isaanii dhufanii biyya kana irratti hojjenna jedhanii mootummaan hojjetan jiru garuu dhiisni kun dhufee do'iidhaan dhufee nan hojjedhaa isa kanas gammachuu gammanna malee hamma jaanii nagarratti hamma xumura isaa nagarratti wanti gammadnee hamma wanni taanu hin jiru oduudhaan wanti gammannu hin jiru jechuudha mootummaan darban hundi isaanii nu soba waan ta'eef isheen ijaanii nagarre waan ta'eef hamma gaafa dhufee hojii kana eegalee wanti nuti gammannu hin jiru. Mangistiin baay'ee dhufee ilaalaa turu namni hojjaarra nu wajjin jiru. Gizee Sillaasee dhufanii ilaalaa turan dargiin ilaalaa ture hin misoomsina jechaa ture misooma kan nu argisiisan jiru dhugumaan ta'uu laata jenneeti xaraxarra. Mootummoonni gara darban Gizee Sillaasee irraa kaasee Sillaasee nama bakkee kana bule bakkee nuti dhaabbannu kana jechuudha asitti kibbii Sillaasee jedhamaa dunkaana dhaabbatee fiddee kana bulanii jechuudha Gizee Sillaasee irraa kaasee mootummoonni baay'een dhufaa turan hin dhufuu ajaa'ibsiisanii hin hojjanna jedhaniiti dubbataniiti deemu achumaan hafuu jechuudha. Sirnuma immoo umurii kootiin keessa baay'inaan keessa dabarse keessa sirna wayyaanee keessa soofatte si'a baay'eedha keessumaa moocii nan boowalisoo si'a baay'ee dhufe si'a baay'ee bajanni bajjatame hin qayyasuu achumaan badu hin jammaruu achumaan badu jechuudha ammas immoo inni kun dhugumaa laata dhuguma immoo Dr. Abiy dhufanii waanta nutti himaniiru waanni kun dhuguma tattamaan waanni kun hojjaarra oolaa moo hin oolu isa jedhu shakkiin waanta keessa keenyatti ana bichaa otoo hin taane uummanni hundumtuu kanuma siin jechuu danda'u. Jireenyi qonnaan bultootaa naannoo haroo wanciin kan wal qabate ta'urraa kan ka'e yaaddoo qabanis akkasitti ibsanii jiru. Taaddalaa Guddataan jedhama. Biyya kana keessatti biyya miidhagduu bareedduu kana keessatti fayyadamaa bal'inaan hin taane addunyaan nu bakka hin buqqa'in. Hojiin bishaan waliin kanneen keessaa. Amala keenya attuun hin jirtu attuurraa dhoowwinee keessummaa gaggeessuu hin jaalanna keessummeessinee buna qabnu kenninee fi bishaan qabnu biddeen qabnu warqee qabnu wajjin hin nyaannee kanaan gumaachinee gargaaruu danda'a. Gara fuulduraattis yeroo hojiin misooma haroo wancii jalqabamu waan abdatan ilaalchisees akkas jedhu. Nuti asirratti gurmoomneeti turistoota gaggeessaa jirra. Waggaa amma kanaa hin hojjannaa turistoota faana warraaqna malee jijjiirama guddaa hin agarsiifne jechuudha. Sababni isaas maalinni turistiin baay'inaan hin dhuftu. Turistiin baay'inaan waan hin dhufneef naannoo kana hoteelli hin jiru. Riizoortiin turistoonni keessa bulan hin jiru. Nyaata barbaaddi, bulmaata barbaaddi, shaaworii barbaaddi turistoonni jechuudha. Garuu ishiin hin dhufti bardeema seenteet innum sana deebiti. Hoteelli haalli mijataan turistoota qophii ta'e asitti jiraate seera qabeessaan nutis fayyadamaa taana nuyi miti nuyi miseensa nama 50 yookiin waliigala nama 300 otoo hin taane jiraataan goda kana naannoo miseensa nama 1700 wayiiti. Ammi kun iyyuu kallattii adda addaatiin fayyadamaa ta'a. Pirojektiin kunis immoo yoo dhufu tokkoffaa dhalataa naannoo kanaatiif carraa hojii ni uuma jireenyi uummataa jijjiirama. Fakkeenyaaf
daandiin jiru ture uummanni rakkachaa ture bakka tokko bakka biraa deemuudhaaf amboo walisoo deemuudhaaf kunillee hin furama ta'a. Magaalaa Finfinnee irraa konkolaataa kireeffachuun namoota 20 ol ta'uudhaan gara Haroo Wancii dhufanii kanneen daawwataa turan keessaa yaada isaanii nuuf qoodaniiru. እኔ ብርሃን እባላለሁኝ ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት። አሁን ስመጣ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ብርሃንን jedhama kan dhufne immoo Finfinnee irraati. Amma yeroo lammaffaa fi kanan bakka kana dhufe asuma bullee oolleetii kan Haroo Wancii daawwataa naannoo wajjin uumamaa wajjin bashannanaa turru. Haroo Wancii haaluma amma jiru namni dhufee daawwachuu danda'a. Itti gammadallee osoo haroo kana irratti hojiiwwan hojjetaman immoo caalaatti gaarii ta'a. Hawaasa naannoo fayyadaa carraa hojii uumuu danda'a. Wucca magaalaarraa bakka kana wayyaa. ተስፉ እባላለሁ እና ቁጥራችን ደግሞ ለ25 ነን። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣሁት። ተስፉን jedhama namoota 25 taaneeti garana kan dhufne. Ani garuu yeroo jalqabaaf kanan dhufe. Kanaan dura dhufee bakka kana daawwachuuf hawwaan ture. Sababni isaa immoo hiriyootni koo waan suuraan itti agarsiisaniif foddaa televezyiyonaatiinis ilaalaan ture. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmad immoo yeroo Haroo Wancii irratti hojii misoomaa ni hojjannaa jedhan hedduun gammade. Osoo Haroo Wancii irratti hojii misoomaan jalqabamin daawwachuun qabaa jedheen dhufe jedhe. Sagantaa gabataa laagar yookaan gabataan biyyaaf jedhamu kanaan haroowwan sadan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 kanarraa jalqabee akka misooman malkaa Amburraa. Cheese.